Ashamar kafune wardoftotaaf daawwattoota maatii Shaasheenus oduu biyya keessaa biyya alaa qindeeffadhee dhufee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatiin nafaana tura ka isiniin jedhu an jeneraala keessan Duubeedha. Warri yeroo jalqabaatiif gara maatii Shaasheenus dhuftan subscribe gochuun maatii keenya dabalamaa jechuun ergaa keenya kan yeroo hundaati. Dhalattoonni Itoophiyaa Saudi Arabiyaa mana hidhaa godina Naajiran jedhamu keessatti argaman qaamanuu iyyaafatu dhabuun rakkoolee garagaraaf saaxilamne jedhu. Mana hidhichaa keessaa lammiileen Itoophiyaa 420 jiraachuu ibsuun jiruuf fooyyeffachuu biyyaa baanee erga hidhamnee waggoota dheeraa lakkoofsiisuus qaamanuuf birmatu dhabuun hidhamtoota biroorraa addatti foo'amnee miidhaa garagaraaf saaxilamaa jirra jedhu. Imbaasiin Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti argamuuf qaamni dhimmi ilaallu biroon birmannaa taasisuun gara biyyaatti akka isaan deebisaniif gaafataniiru. Rakkoon diinagdee fi siyaasaa biyyatti isaan mudate jalaa dheessuun jiruuf fooyya'aa barbaaduuf jecha lammiilee Itoophiyaa hedduu karaa seeraa alaatiin biyyarraa godaanuuf wayita murteessan arguun waan baratamaa ta'aa dhufeera. Godaansa kana keessatti rakkoo garagaraaf saaxilamu. Keessumaa biyyoota akka Saudi Arabiyaa keessatti hidhaa fi dararaan isaan kan mudatamu waggoota muraasaas akkaan hammaataa ta'aa dhufeera. Yeroo ammaas isaan jiruuf fooyya'aa barbaacha biyyarraa godaananii manneen hidhaa Saudi Arabiyaa argaman hedduu ta'uu odeeffannoon mana hidhaa biyyattii irraa nu qaqqabe ni mul'isa. Ollaa daangaa Yamaniitti kan argamu mana hidhaa Saudi godina Naajiran keessaa lammiileen Itoophiyaa 420 ta'anittu bakka tokkotti hidhamnee jirra jedhan namni garasii bilbilaan haala keessa jiru ibsu. Irra jireessi isaanii dhalattoota Oromoo ta'uu ibsuun jiru fooyyeffachuu biyya keenyarraa godaannus dharaan yakkamnee galma keenya hanqannee biyya keenyarraas cinnee waggootaaf haala ulfaataa mana hidhaa kana keessatti ugguramnee jiraachuu dirqamneerra jedhu. Poolisiin biyyattii godaantota gara itti imalan hin beekne to'achuuf daldala kontiroobaandii irratti hirmaatan jedhanii dharaan yakkuun hanga murtoo waggaa 15 fi sanii olii kan itti murteessan ta'uu himan. Waggoota 3 lakkaa'amaniif mana hidhaa godina Naajiran keessa jiraachuu kan himan maddi odeeffannoo keenyaa kun mana hidhaa kanatti fayyaa, nyaata, bakka ciisichaa fi qulqullina dhabuu dabalatee rakkoolee hedduun isaan mudataa jiraachuu himu. Godaantota biyyoota biroorraa adda baafamnee miidhaaf saaxilamnaa jira. Mootummaan keessan isin hin barbaadu sababa jedhuun murtii keenya fixannus manuma hidhaa turuuf dirqamneerra jedhu namni mana hidhichaa irraa odeeffannoo dabarse kun. Imbaasiin Itoophiyaa Saudi Arabiyaa jirus nuuf birmatee hin beeku jechuun komatu. Ji'oota duras hidhamtoota Saudi danqaman turan rakkoo yeroo dheeraa booda gara biyyatti deebisuuf tattaaffii garagaraa taasifamaa tureera. Lammiilee kumaatamaan lakkaa'aman gara biyyaatti deebifamanis ni yaadatama. Haa ta'uu malee kun karaa guutuu ta'een kan hin hojjetamnee fi isaan ammallee mana hidhaa biyyattii dagatamaa jiraachuu himama. Hidhamtoonni mana hidhaa godina Naajiran warra dagatamanii turan ta'uu himatu. Birmannaa barbaannee gara biyya keenyas qaamanuuf deebisuutu barbaachisa jedhu. Uummanni Oromoo fi jaarmiyaaleen sabichaa sagalee akka ta'aniifis dhaamataniiru. Humnoonni nageenya mootummaa miseensa gadaa Michillee Karrayyuu tokko ajjeesuu fi namoota biroo 4 butuu jiraattonni himan. Humna nageenya mootummaa miseensa tuuta gadaa Michillee Karrayyuu nama Boruu Roobaa jedhamu ajjeesuun obboleettii fi obboleessa isaa namoota biroo 2 wajjin butuu isaanii jiraattonni aanaa Fantaallee Addis Istaandarditti himaniiru. Humnoonni nageenyaa kunneen guyyaa sanbata duraa ganama naannoo sa'aatii 4 gara iddoo mana jireenyaa Boruu Roobaa bakka addaa Bommisaa ganda Tuttuuxii keessatti argamu dhufan. Isa mana jireenya isaatii humnaan fuudhanii baasanii ajjeesan. Iddoo itti ajjeesan mana isaarraa baay'ee fagoo akka hin taane himama. Nama kana akka taa'u erga ajajanii booda achitti utuu namni argu sammuu isaarra rasaasaan rukutan. Innis battaluma sanatti du'e jedha jiraataan naannichaa maqaan isaa akka hin eeramne gaafate. Erga Boruu Roobaa ajjeesanii booda obboleessaa fi obboleettii isaa fi namoota 2 biroo fuudhanii deeman. Namoota kanneen gara kaampii humnoota mootummaa dhiyeenya sanaa ganda Gidiraatti argamuu geessan. Namoota kana gara kaampii humnoota mootummaa dhiyeenya ganda sanaa Gidiraatti argamuu geessan jedha. Akka jiraataan biraa Addis Istaandarditti himetti sakatta'iinsi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yookaan WBO mootummaan shanee jedhee waamu adamsuun naannicha keessatti adeemsifamaa jira jedha.
mootummaan Itoophiyaa woboon adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan abuut waliin garee shororkeessaa jedhee erga labsee waggoota darbaniif garee hidhattoota kanaa balleessuuf opereeshinii garaagaraa geggeessaa jiraachuun isaa himamaa turuun ni yaadatama. Sababa sakatta'iinsa adeemaa jiruun naannicha keessatti sochiin geejjibaa fi daldalli adda citee jira jedha jiraataan Addis Istaandard dubbise. Erga sochiin daldalaa fi geejjibaa gara magaalaa godhamu adda citee guyyaa 3 ta'eera. Jiraattonni naannichaa hedduun qe'ee isaanii dhiisanii bosonatti galaniiru jedhan. Gamtaan humnoota nageenya mootummaa kan humna addaa Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaa fi milishaa of keessaa qabu gandoota Gidaaraa Xuxuuxii fi Tooroo Baddannoo keessatti socho'aa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Akka isaan jedhanitti gandoota kanneen keessatti manneen jireenyaa gubataniiru, loonii fi qabeenyi saamameera. Namooti maanguddoota dabalatee dhaanamaniiru. Haa ta'u malee amma dura mootummaan humnoota isaa namoota nagaa irraa miidhaa geessisuu waakkatee ture. Humnootiin mootummaa kana dura abbaa gadaa dabalatee tuuta gadaa Karrayyuu fi geessitoota hawaasaa biroos sirna waaqaa kadhannaarra turan guyyaa muddee 1 bara 2021 naannoodhuma amma kanatti haala suukaneessaa ta'een ajjeesuun ni yaadatama. Mootummaan jalqabaa jechaa kana kan raawwate hidhattoota woboo ta'uu himullee booda koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa jechaa jumlaa kana kan raawwate humnoota nageenya mootummaa akka ta'an ragaa amansiisan ni mul'isa jechuun gabaasuun isaa ni yaadatama. Reeffi namootaa waraabessaan nyaatamuu haleellaan qilleensaa magaalota irratti raawwatamuu jaarsoliif shamarran waraanatti dabalamuu odeeffannoowwan suukaneessaa waraana Tigraay kan lubbuu namoota 10,000 lakkaa'amanii galaafataa jiraachuun dhagamaa jiru keessaayi. Waraana dura naannoon Tigraay hawwattuu turistoota turte. Bataskaanonni dhagaa irraa bocamanii hojjetaman iddoowwan amantaa musliimotaa bara durii fi barreeffamoota dur afaan Giiziitiin barreeffaman fa'aatu daawwatamaa turan. Amma garuu Tigraay lafa waraanni itti hammaate taateerti. Waraanni tibbana naannicha deemaa jiru irraa waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa wal tumsanii naannicha to'achuuf TPLF waliin wal waraanaa jiru. Tigraay ji'oota 17 darban uggura keessaa hin baane tajaajilli baankii bilbilaa fi intarneetii hin jiru. Akkasumallee odeeffannoon naannichaa argachuun rakkisaa erga ta'ee bubbuleera. Waggoota lamaan darban injifannoon garee lachuu TPLF fi mootummaa dirree waraanaa irratti argatan yeroo yerootti geeddaramaa jira. Sadaasa bara 2020 darbe erga humnootiin TPLF buufata waraana Itoophiyaa kan kaabaatti buufatee irratti haleellaa raawwatanii jedhamuun erga himatamanii booda waraanni naannichatti eegale. Isaan boodas humnootiin Itoophiyaa fi Eertiraa magaalaa Maqalee to'atanii turan. Sana booda humnootiin Tigraay deebisanii haleellaa banuun naannoo Amaaraa fi Affaar qabatanii turan. Yeroo sana sirumayyuu gara magaalaa Finfinneetti dhiyaatanii turan. Amma immoo humnootiin Eertiraa fi Itoophiyaa deebisanii naannoo Tigraay to'achuuf jiru. Tibbana magaalaa turistootaa fi barbaadamtuu Shiree qabachuun ammas Maqalee to'achuuf yaalaa jiru jedhamee eeggama. Daareektarii dhaabbataa Ameerikaa keessa mandheeffate World Peace Foundation jedhamu Alex Diwaal humnootii mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi Eertiraa walakkaa miiliyoonaa ol ta'an humnoota Tigraay 200,000 ta'an wajjin wal waraanaa jiru jechuun dubbatan. Alex Diwaal akka jedhanitti lola guyyoota 50 oliif walitti fufee geggeeffame hordofuun humnootiin TPLF naannoo Shireetti argamuu hanqina dhiyeessii meeshaa waraanaa mudateef qabatee turuun hin dandeenye. Mootummaan Itoophiyaa Shireetti gargaarsi akka kennamuu fi tajaajilli bu'uuraa akka deebi'ee galamu nan taasisa jedhee waadaa seenullee warreen Tigraayiif balaa qabanaa namoonni nagaa akka jumlaan ajjeefan gudeeddiin akka raawwatamuu fi beela'an ni taasisa jedha Profeesar Diwaal. Shireen rakkoolee namoomaa naannoo Tigraayitti mul'atuuf agarsiistuudha. Namoonni nagaa 600,000 iddoo waraanni itti hammaate keessaa baqatanii magaalicha keessaa fi naannoo magaalichaa da'eeffataniiru jedhan. Namoonni 120 bakkee irra jiru muka jalaa fi daggala keessa ciisu jedheera. Hojjettoonni gargaarsa namoomaa kanneen hundi isaanii sadarkaa jechuun danda'amu torbaan darbe Shiree keessaa bahaniiru. Jiraattonni magaalaa Shiree 10,000 lakkaa'aman dararamuu malla jedhanii qe'ee isaanii irraa baqatan. Hojjettoonni dhaabbata gargaarsaa tokko mandara
Shimbilaanitti fulbaana darbe namoonni 46 jumlaan marfamanii ajjeefamu namoonni 4 ijaan argan himaniiru. Reeffi jiraattota muraasaas kan beelladoota manaa ajjeefaman wajjiin wal makee argame jechuun dubbatan. Waraabessi reeffa namoota muraasaa nyaateera huccuu reeffa isaanii irraa hafe qofan adda baafamu. Namoonni reeffi namoota du'anii awwaaluufillee yeroo hin arganne ammatti waraabessi nyaatee fixeera ta'a jechuun himaa jira hojjataan gargaarsa namoomaa kun. Namoonni ajjeefaman harki caalaan isaanii sabaan lakkoofsaan muraasa ta'an kunaamaa keessaa kan ba'an isaan garuu lola kana keessatti qooda akka hin qabne dubbatan. Gartuuwwan wal lolaa jiran lachuu jalaa loltoonni ajjeefamanii jiru lachuu aarii isaanii jiraattota naannoo irratti bahu jedha hojjataan gargaarsaa kun. Fayyaan Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa haala gaarii irra jira jette aadde Lillii Birraa. Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa erga dhukkubsatee hospitaala seenee guyyoonni 10 darbuu kan himte haati warraa isaanii aadde Lillii Birraa yeroo ammaa kana haala gaarii irra jiraachuu miidiyaaleetti himtee jirti. Waggoota 50 oliif hojii aartii keessatti jireenya isaa kan dabarse Artist Alii Birraa dhibee onnee fi sukkaaraatiin qabamee yeroo dheeraa biyya keessaa biyya alaatti wal'aanamaa ture. Erga dhukkubsatee as hospitaala waliigala Adaamaa seenee yaalamaa jiraachuu kan himte haati warraa isaa aadde Lilliin yeroo ammaa kana haalli fayyaa isaa haala gaarii irra ta'uu Addis Istaandarditti himtee jirti. Odeeffannoo keenya kan biyya alaa kan guyyaa har'aa keessaa magaalonni fi gandoonni Ukraine kumaatamaan haleellaa Raashaan tibbana irratti geggeessite hordofee dukkana keessa jiru jedha qondaalonni biyyattii. Dubbi himaan tajaajila yeroo muddamaa Ukraine Alexander Kroijin erga onkololeessa 7 as haleellaa rookeettii fi dirooniidhaan namoonni 70 ol ajjeefamaniiru jedhan. Pireezidaantii Ukraine Zelenskiin guyyoota 8 darban qofa buufataalee anniisaa Ukraine parsantaa 30 ol manca'aniiru jedhan. Erga Raashaan haleellaa bifa haaraan Kiivii irratti geggeessite gartokkeen magaalaa Kiivii ibsaa fi bishaan hin qabdu jedhan. Kantiibaa magaalaa Kiivii Viitaal Kiloshikoon miidhamtoonni haleellaa Raashaa amma hojjettoota bu'uuraalee misoomaa murteessoo jedhamanidha jedhan. Buufataaleen anniisaa magaalattii lamas haleelamaniiru. Alexander Kroijin kibxata kaleessaa akka jedhanitti onkololeessa 7 hanga 18 gidduu haleellaa buufataalee anniisaa irraa haaraan Raashaan naannolee 11 keessatti bakkeewwan qubannaa 4,000 ol ibsaa dhabaniiru jedhan. Amma akka ministeera anniisaatti bakkeewwan qubannaa 1,162 ibsaa malee hafaniiru jedhan dubbi himichi. Dirree waraanaatti mo'amnaan Raashaan adda waraanaa dhiisuun bu'uuraalee misoomaa elektiriikii irratti haleellaa geggeessaa turte jedhaniiru. Qondaalonni yeroo muddamaa Ukraine bu'uuraalee misoomaa mancaan deebisanii suphuu jalqabanis yeroo roobaa yookaan winterii galaa jiru kana keessa hammam deebi'anii hojjetu kan jedhu garuu yaaddoo ta'eera. Haleellaa sa'aa 24 booda dhufeen dirooniin Kameezek Iraan irraa kan kenname jedhame amanama. Magaalaan Kiivii fi samii naannoo kaaba bahaatti namoonni 9 ajjeeseera jedhame. Ukraine Raashaan misaa'ilaa fi farra misaa'ilaa S-300 magaalaa gara kibbaa Mykolaiv jedhamu irraa dhukaasuun nam tokko du'eera jedhan. Haleellichi gamoo mana jireenyaa irratti akka ta'es ibsiteetti. Magaalicha keessaa gabaan habaaboo gurguramuu barbadaa'eera jedhan.